Taasiriyaan keessan tokko osoo haasaa jirtanii ilaalimee mucaa daa'ima waggaa 6 maatiin isaa nama akkam qabeenya qaban seete osoo isiniin jedhe baay'ee isiniin dinqu. Sababni isaas ijoollee abbaa qabeenyaa hedduu beekna waan ta'eef. Amma immoo kan duraa dubbanne irraa adda. Amma siriyaan keessan kun ilaalimee mucaa waggaa 6 kana daa'ima akkam kabajamaa fi abbaa qabeenyaa seete. Qarshiin isaa baankiitti doolaara miiliyoonota lakkaa'amaniin kan dhiphisedha. Qabeenya doolaara miliyoona 100 olitti tilmaamamu kan qabuu fi ofirra darbee maatii fi firootan isaatiif kan oolidha jedhee yoo isinitti hime asitti gaafii kaasuu dandeessan akkamitti jettanii. Ashamaa hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo baga deebitanii gara chaanalii keenyaa dhuftan. Ani Shakuudha Shakutiif warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan iddoo itti bashannantanii fi barumsa gaarii irraa argattan dhuftanii jirtu subscribe gochuudhaan jalqabaa. Warroonni duraan turtan immoo like gochuudhaan eegala. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma seensa irratti isiniif ibsuuf yaaletti daa'imman ofirra darbanii jireenya maatii isaanii fi firootan isaanii jijjiiran 10 ilaala. Daa'imman kunneen madda galii guddaa fi qabeenya guddaa hammana kana akka horatan isaan godhe maali jettanii na gaafachuu dandeessu. Maddi qabeenya daa'imman kanneenii iddoo amma naaf isin wal argaa jirru kana miidiyaa hawaasaa kan ta'e isa YouTube jedhamu kana. Daa'imman kunneen YouTube maatiin isaanii akka taphaatti baneef akkamitti daa'imman kana bira darbee jireenya maatii isaanii akka jijjiire daa'imman kunneen ji'atti meeqa akka argatan qabeenyi isaanii ammatti sadarkaa kamirraa akka jiru wajjin bal'inaan ilaallaa hanga xumuraatti nafaana tura. Tokkoffaan Naastiyaan lammummaa ishee Ameerikaa Ruusiyaa kan ta'e umriin ishee guddattuu waggaa 6ti. Naastiyaan vloogii fi viidiyoolee taphaa tokko YouTube chaanalii akka taphaatti isheedhaaf baname yeroo ammaa kana subscribe miliyoona 60 ol qabu irratti dhiyeessiti. YouTube chaanalii guddaa kana malees chaanaliiwwan ishee biroo waliin walitti hidhamuun walumaa galatti subscriberoota miliyoona 140 ol qabdi. Akkasuma immoo ida'amaan viiyusii biliyoona 7 ol qabdi. Dabalataanis kaampaaniiwwan akka Leegolaandii gaafii waliin hojjechuu yeroo dhiyeessaniif tole jettee galii dabalataa argachuu dandeessee jirti. Galiin ishee meeqa jettanii yoo gaafattan immoo waggaatti doolaara Ameerikaa miliyoona 93 hanga 231 argatti. Ol guddattuu waggaa 6 kan taate Naastiyaan YouTube chaanaliin ishee sirriitti ilaalamuun sadarkaa 4ffaa irra kan jiru yoo ta'u, keessattuu bara faranjoota amma irra jiru kanatti chaanalii daa'imman ol guddattoota keessaa sadarkaa 1ffaa irra jira. YouTube chaanalii maatiin ishee akka taphaatti isheedhaaf baneen ofirra tartee maatiin ishee miliyoonara akka ta'aniif sababa taatee jirti. Lammaffaan Raayaans. Tasa maatiin viidiyoo kana ilaalaa yoo jiraattan waan guddaa akka irraa barattan abdiin qaba. Ol guddataan maqaan isaa Raayaans jedhamu kun daa'imummaa isaa irraa kaasee yeroo wantoota garaagaraa ibsuu kennama addaa qaba ture. Maatiin isaa kennama Raayaans kana argan bara 2015 YouTube chaanalii bananiif achi boodas ashaangulliitii bitanii fi waa'ee ashaangulliitii waan itti dhaga'ame akka ibsu itti himan. Innis akkuma maatiin isaa gorsanitti ashaangulliitii gosa garaagaraa ibsa itti kennuudhaan viidiyoo fe'uu eegale. Sana booda isas wanti inni yaadni qunnameen fudhatamni isaas dabalaa dhufe. Waggaa 2 dura bara 2018 waggaa tokko qofatti doolaara Ameerikaa miliyoona 22 ol akkasuma immoo waggaatti doolaara Ameerikaa miliyoona 37 hanga 90 akka argatu ni dubbatamaaf. YouTube chaanaliin madda galii isaa ta'e kunis subscriberoota miliyoona 26.7 ol kan qabudha. Kana malees dhaabbanni akka Colgate, Nickelodeon fi Walmart hojii YouTube malee wantoota akka ashaangulliitii, saamunaa ilkaanii fi kan kana fakkaatan hojii isaanii beeksifachuun qarshii dabalataa akka argatu isa taasise. Dabalataanis TV irratti namoonni isa waliin hojjetan dhufan. Viidiyoolee isaa keessaas viidiyoon gaggaariin 2 viiyusii biliyoona 2 fi sanaa ol argataniiru. Mucaan kun doolaara Ameerikaa qulqulluu miliyoona 120 qaba. Ammarraa kaasee hanga umrii dhuddulummaatti maallaqa akka fedhii isaatti isa jiraachisu argachuu danda'ee jira. Sadaffaan Vlaadii fi Niikii. Obbolaan lamaan lammii Ruusiyaa Ameerikaa kunneen viidiyoowwan bashannansiisoo haadha wajjin dalaganiin kan beekaman yoo ta'u, subscriberoota miliyoona 50 ol kan qabanidha. Chaanalii isaanii kana irraas waggaatti doolaara Ameerikaa miliyoona 147 hanga 368 argatu. Chaanalii kana qofa irraa doolaara Ameerikaa qulqulluu miliyoona 500 argachuu danda'anii jiru. Waggaa tokko dura eejensii Having Global jedhamu wajjin waliigaltee doolaara miliiyoonotaan lakkaa'amu mallatteessaniiru. Viidiyoolee beeksisaa meeshaalee dhaabbatichaa hojjechaas jiru. YouTube chaanaliin isaanii chaanalii sadarkaa olaanaadhaan subscriberoota argatan keessaa sadarkaa 13ffaa irratti argama. YouTube chaanalii jaallatamaa isaanii kana irratti viidiyoolee hawwataa ta'an gadi lakkisuudhaan viiyusii biliiyoonotaan lakkaa'aman argachuu danda'anii jiru.
afraffaan Karinaa fi Roonaald ol guddattuu waggaa 13 kan taatee fi lammummaa ishee Kanaadaa kan taatee fi ol guddataa waggaa 11 kan ta'e obboleessi ishee Roonaald YouTube chaanaalii maatiin isaanii akka taphaatti bananii kennaniifin maqaan chaanaalii isaanii Sis vs Pro jedhama. Maqaan kanaan wal dorgommii taphoota garaagaraa viidiyoo dalaguudhaan daa'immaniif dhiyeessu. Dabalataanis isaan lamaanuu chaanaalii kophaa isaanii kan geemii irratti taphatan qabu. Ta'us akka kanaa jaallatamaa fi guddaa miti. Chaanaaliin guddichi isaanii bara 2016 erga banamee eegalee hanga ammaatti sabskraayibaroota miiliyoona 13 ol kan qabudha. Viidiyooleen lama gaggaariin viiyusii miiliyoona 100 argatanii jiru. Egaa chaanaalii kana irraas waggaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 3.5 hanga miiliyoona 8.5 kan argatanidha. Daa'imman kun qabeenya qulqulluun isaanii doolaara Ameerikaa miiliyoona 20 gaheera. Gaheen maatii isaanii immoo yeroo fiigan taphatanii fi viidiyoo dalaguu barbaadan jala fiiganii viidiyoo waraabanii edit godhanii upload gochuu qofa. Shanaffaa Maariyaa Kilaaraa fi JP iddoo wal fakkaataa Biraazil Rio de Janeiro keessatti kan argaman yoo ta'u obbolaadha. Maariyaa Kilaaraa umriin ishee waggaa 7 yoo ta'u JP immoo ol guddataa waggaa 10ti. Obbolaan lameen kunneen YouTube chaanaalii maqaa isaaniitiin banatanii fi afaan Poorchugaaliin viidiyoo irratti fe'an kana irratti tapha wal dorgommii fi viidiyoolee daa'imman bashannansiisan hojjechuudhaan beekamu. Kanas kan godhan barumsas barataa. Bara 2015 kan baname YouTube chaanaaliin kun afaan Ingiliffaatiin alatti kan darbuu fi chaanaalii baay'ee beekamaadha. Sabskraayibaroota miiliyoona 20 ol kan qabudha. Akkasuma immoo waggaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 37 hanga 91 akka argatan himamee jira. Jaffaa Jojo Siwa namoonni hedduun akka yaadanitti shooyii televiizyinii qopheessuun maallaqa guddaa waan argamsiisu itti fakkaata. Dhugaan garuu akkasii miti. Jojo Siwa ol guddattuun umrii 17 yoo taatu sagantaa TV Dancing Moms jedhamu qopheessaa turte. Haa ta'u malee sagantaa TV san dhiftee gara mandara YouTube kana dhufte. Maarree yeroo kana sabskraayibaroota miiliyoona 11 ol argachuu dandeessee jirti. Akkasuma immoo viidiyoo babbareedoo achirratti feetuun viiyusii miiliyoona 900 ol argachuu dandeessee jirti. Akkasuma immoo waggaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 3.6 ol argatti. Kunis hojii duraan hojjettu irra galiin argamus kanaan wal bira qabamee yoo ilaalamu garaagarummaa guddaa akka qabu ofii isheetii dubbattee jirti. Torbaffaa Tiyaanaa Wiilsan YouTube chaanaalii banuu yaaddanii lakki yoo nama beekamaa hin ta'in eenyutu na laala jettanii warroonni dhiphattan Tiyaanaa Wiilsan fala qabdi. Ol guddattuun tun YouTube chaanaalii lama banuudhaan hojii eegalti. Bara 2015 Toys Indamii jechuudhaan chaanaaliin banatte itti aansitee chaanaalii lammaffaa Tiyaanaa jettee banatte. Chaanaalii kanarrattis vloogii, pirankii fi viidiyoowwan biroo hojjechuudhaan dhiyeessite. Ol guddattuun tun chaanaalii tokko irraa sabskraayibaroota miiliyoona 5 ol argachuu dandeessee jirti. Waggaatti doolaara Ameerikaa 900 ol akka argattu ni himamaaf. Chaanaaliin lammaffaan ishee ammoo sabskraayibaroota miiliyoona 11.4 ol kan argatedha. Akkasuma immoo waggaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 1.1 akka argattu ragaan ni ibsa. 8ffaa Kaayil viidiyoo geemii taphachuu sirriitti jaallata. Ta'us geemii taphataa ooluu qofa osoo hin taane viidiyoolee geemii kanneen reekardi godhee YouTube irratti fe'a. Yeroo ammaa kanarratti sabskraayibii miiliyoona 5 ol kan qabudha. Akkasuma immoo waggaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 2 ol YouTube irraa argata. Kana malees beeksisaa fi dhaabbata garaagaraa irraa doolaara miiliyoonotaan lakkaa'amu argamsiiseefii jira. 9ffaa Faith Jarvis inni kun ammoo ol guddataa waggaa 18ti. YouTube chaanaalii isaa irratti viidiyoo geemii fe'uudhaan beekama. Yeroo ammaa kanatti YouTube chaanaaliin isaa sabskraayibaroota miiliyoona 3.8 ol darbee jira. Erga sabskraayiboota hammana argatee booda yeroon kana dura ture ulfaataa akka ta'e ni dubbata. Waggaa tokko dura hojii beeksisaa tokko irratti abshaalummaa fayyadamuudhaan hojii san osoo galmaan hin gahin dhiisee dogongorri inni yeroo san hojjetee guddina isaa irratti gufuu ta'e. Ta'us dhiifama gaafatee jira. Viidiyoon dhiifama gaafatee gadi lakkise qofti namoota hedduun laallamuun doolaara Ameerikaa 25 hanga 50 akka argamsiiseef ni dubbatama. Kanaanis mucaan kun waggaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 1.7 ol ni argata. dhuma irratti YouTube chaanalii ajaa'ibsaa tokko waliin barsiisee asirratti haa dhaabu. Ivantio HD YouTube chaanaliin kun kan abbaa fi ilmaati. Chaanalii isaanii kana irratti ashaangulliitiiwwan haaraa banuu fi wal dorgommii garaagaraa dhiyeessuu akkasuma immoo qophiilee bashannansiisoo ni hojjetu. Chaanalii abbaa fi ilmaa kun subscribe miiliyoona 6.5 ol kan qabudha.
Abbaan ilma waliin viidiyoo dalagu kunis viidiyoo waraabuun baay'ee gammachiisu ni dubbata. Abbaa fi ilmi chaanaalii kana irratti waliin kolfuun kennaawwan garaagaraa banaa viidiyoo dalagu. Doolaara miiliyoonaan lakkaa'amus waggaatti gara isaanii galfatu. Gama birootiinis dhaabbattoonni gurguddoon beeksisa beeksifachuuf gara isaaniitti dhufu. Kanaanis doolaara miiliyoonaan hedduun lakkaa'amu dabalataan ni argatu. Egaa hordoftoota kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoo kana afaan Ingiliffaa irraa gara afaan Amaaraatti kan hiike Abel Birhaanuu Yaweenuu Alistuudha. Anis odeeffannoon kun waan guddaa na ajaa'ibsiiseef isinis barumsa guddaa akka irraa argattanii fi akka itti bashannantan abdiin qaba. Turtii ana waliin gootaniif guddaa galatooma. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan odeeffannoon kun yoo isinitti tole immoo like share gochuun jajjabeessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi keessan qajjii addunyaa keessan hundatti isiniif haa baay'atu. An kan isin waliin ture Shakuudha. Shaku Tube. Bye.